Komishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa bakka bu'oota paartiilee siyaasaa adda addaa namoota dhiibbaa uumuu danda'an barsiisota yuunivarsiitii akkasumas bakka bu'oota waldaalee siivikii fi qondaaltota mootummaaf haala dhiyeessii komii fi adeemsa mariin biyyaalessaa itti gaggeeffamu irratti waltajjii hubannoo uumuu gaggeesseera. Waltajjii kana irratti namoota dhiibbaa uumanii fi beekamoo ta'uun waamichi dhiyaateef keessaa gorsaan Tarsiimoo Abaa'oo obbo Ibsaa Naga'oo qondaala siyaasaa waggoota dheeraaf dhimma walqixxummaa sabootaaf qabsaa turan keessaa isaan tokkodha. Obbo Ibsaan waamicha qabsoo karaa nagaa mootummaan jijjiiramaa taasisee fudhachuun namoota gara biyyaa galan keessaa tokko ta'uun isaanii ni beekama. Dhibdeen Itoophiyaa fala kan argatu haaloo waggoota dheeraa araara fi dhiifamaan goolabuuf mariin biyyoolessaa eegalame furmaata akka ta'e amanu. Tokko tun jenne lama jechuun hin danda'amu waan ta'eef mariin biyyaalessaa Itoophiyaa kuni dhawaataan dhufuunsaa biyya kana madaa isii yookaan godaannisa isii ni fayyisa jedheetii yaada. Koottaa hin mari'annaa jechuun ofiisaatiifuu yaamicha guddaadha. Yaadota wal nu mormisiisaa turan asitti finnee qulqulluudhaan wal dura qabnee mari'annee yoo irratti walii galle yoo irratti walii hin galle immoo furmaanni isaa qawwee otoo hin taane nagaa karaa nagaatiin kan jedhuun achi booda immoo uummataaf referendamaaf dhiyaataa jechuudha. Dr. Mulgeetaa Dabbabaas nama siyaasaaf barsiisaa yuunivarsiitii yoo ta'an lola waggaa tokko irra marii fi marabbaa waggaa 10tu bu'aa buusa ilaalcha jedhu deeggaru. Kana booda furmaanni rakkoo marii malee waraanaan hin dhufuus jedhan. Andree Giroomikoo akkana jedha. Lola guyyaa tokkorra marii waggaa 10 jedha. Andree Giroomikoo nama Raashiyaatii nama beekamaadha. Anis sanatti naman yaalleerra nuti hundumtuu. Kanaan booda rasaasa harkisuudhaan, rasaasa dhukaasuudhaan, qaataa harkisuudhaan furmaatan finna jedhanii yaaduun hin danda'amu gonkumu. Komishinarri olaanaa Komishinii Marii Biyyoolessaa Piroofeesar Masfin Aarayaa komishinichi haalduree barbaachisu hunda xumuree sadarkaa kana ga'uuf waggaa 2.3 fudhachuu ibsanii sochii taasifameenis aanaalee Itoophiyaan qabdu 300,000 keessaa aanaalee 1,000 bira gahuun haalduree marii mijeessuun danda'amuu ibsaniiru. የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በህዝቦቻችንና መንግስት ኮሚሽኒin marii biyyoolessaa fedha hawaasa keenyaa fi mootummaatiin labsiin hundaa'ee sadarkaa hundatti hubannoo uumuu fi qaamolee bakka buutota filachuudhaan aanaalee biyyattii 1,300 keessaa aanaalee 1,000 bira dhaqqabuu danda'eera. Akka magaalaa Finfinneetti immoo aanaalee magaalichi qabdu hunda hirmaachisuun wayita ammaa kana hojiin ajandaa walitti qabu eegaleera. Kun milkaa'ina guddaadha. Isin qaamonni har'a hirmaachuu eegaltan kan gurmooftan dhaabbilee kan bulchitan biyya keessan ogummaa garaagaraan tajaajilaa kan jirtan waan ta'eef karaa keessaniin ajandaa walitti qabamu irraas bu'aa guddaatu eegama. Hirmaattonni marii biyyaalessaa yaada isaanii qoodanis mariin biyyaalessaa Itoophiyaa duudhaa nageenyaa qabnu kan gabbisu abdii guddinaa gara fuula duraa ta'uu kaasuun namuu komishinicha deeggaruun barbaachisaadha jedhan. Ofii isaanis ga'ee bakka bu'ummaa isaanii ba'achuuf akka qophaa'an dubbatu. walitti qawwee kaasnu sun wal bira teenye taasofnaa kuniin eessa'uun hin ga'u. Aadaa Oromootiin immoo mee dubbiin tun haa bultu mee boraatiin haa tuqedha. Maal jechuudha irra rafneetoo aara kana qorrisiisneetoo gabbisneetoo haasofne dhadhanii jedhu. Kuni waan xinnaa fakkaata malee waan guddaadha. Konsamshinii miidiyaa odoon hin ta'in garaadhaan dhugaadhaan walitti haasofnee dhugaadhaan rakkoo keenya mannee dhugaadhaan immoo hiika barbaannee rakkoon nuyi hin jiru. Kana garuu komishinii kanas qarqaaruun nurra jira. Karaa keenyaan cooba keenya buusuu nurra jira. Takkittiin illee qarqaarsa fiddi. Sadarkaan amma irra geenye kun namni baay'ee kan itti gammade maaliifini biyya keenya kan rakkoo kana walxaxaa keessa kan seente kan furuu dandeenyu kan hiikuu dandeenyu mariidhaan qofa haasaan qofa. Magaalaa Finfinneetti kutaalee hawaasaa adda addaa bakka bu'an aanaalee hundarraa dhufan 2,000 ol ta'an ajandaa magaalichaa irratti akka mari'atan himameera.